Artistoota jaallatamoo Sabriinaa Jamaalii fi Leencoo Abdishukur sirba bareedaa baay'ee kan namatti toluun qabatanii dhufaa jiru. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaala keenyaa baga chaanaala keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee dhagahuun kan namatti tolu hedduu isinii qabannee deebinee jirra. Egaa isinis illee chaanaala keenya kanaaf subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo namoota hedduu bukkeetti godhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu artistoonni keenya kun lamaan yeroo baay'ee illee akkasumas illee yeroo hedduu fi sirboota babbareedaa uummata bukkeetti jaalatamummaa argatan kan baasaa turanidha jechuudha. Keessumaayyuu Leencoo Abdishukur immoo durumaa kaaseeyyuu artistii raapparii afaan Oromoodhaan illee akkasumas illee artistii sirba jaalalaadhaan beekamu keessaa artistii tokkodha jechuudha. Egaa artistiin kun amma immoo artistii Sabriinaa waliin ta'uun sirba bareedaa hedduu kan namatti tolu mata dureen isaa bashannani kan jedhu lama ta'anii qabatanii gara uummata isaaniitti dhufaa jiru jechuudha. Egaa yoo gadda kana artistii jaalatamtu kan taate artistiin Sabriinaa Jamaalii sirba bareedaa hedduu kan namatti tolu yaa jaalallee kan jedhu qabattee karaa yuutuubii illee gadhiistee turte jechuudha. Egaa sirbi sunis illee ji'a tokko gidduutti miliyoona galuullee danda'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo gara hordoftoota miliyoona lamaa fi isaa oliillee qabatee guyyaa muraasa gidduutti sirba viidiyoo viyuu baay'ee argate keessaa warra tokko ta'e kan argamedha jechuudha. Uummata bukkeettis illee jaalatamummaa hedduu kan argatedha jechuudha. Egaa daawwattoota keenya sirba isaanii wajjin qabatanii bashannanii jedhanii dhufan kun immoo baay'ee kan itti dadhabanii fi akkasumas illee sirba bareedaa hedduu kan uummanni illee jaallatu jedhamee kan yaadamaa jiru akkasumas illee kiliipii bareedaa hedduu kan namatti miidhagu bifa aadaa Oromoo calaqqisiisuun illee calaqqisiisanii qabatanii dhufaa jiru jechuudha. Egaa hundumti keessanuu warroonni artistoota keenya kana lamaan illee simattan koomentii jalatti lakkoofsa lama barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo kan biraan immoo amma walitti deebinutti immoo nagaatti osoo isiniin jedhiin dura sirba bareedaa kana gaafa dhufnee eeggadhaa hawwiidhaan isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo nuyi har'a qabannee dhufne immoo kana ture amma dhuma qophiidheenyaatti immoo waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gaba keenya nagaatti.